hundumaa dursee dhaabbata Dream akkasumas hundeessitoota geggeessitoota baga gammaddanii isiniin jechuun barbaada. Addatti immoo leenjifamtooti kun gammaddanii isaaniin baga gammaddanaa jedha. Waan hedduu hin dubbannu yeroo hin qabnu gara fuulduraatti garuu yeroo hin qabaanna waan baay'eetu dubbatame kallattii gaazexeessummaatiin akka social entrepreneur tokkootti waan dubbachuu barbaadu tokko duwwaan jala ureessinitti hima. Kallattii irra jirru kamirratti iyyuu spiritiin social entrepreneurship horachuu danda'utu nurra jira. Social entrepreneurship jechuun sabni ofii rakkina maalii qabaa? Rakkina isaa sanaaf ammoo furmaatni maali jedhanii yaadanii rakkina isaa qofa dubbachuutu hin taane madaa isaa qofa tuttuquutu hin taane maaltu madaa isaa fayyisuu danda'a? Maaltu rakkoo isaa fayyisaa jedhanii hojjechuudha. Kanaaf ammoo professional development yookaan gummaatti guddachuutu. Professional developmentiin dandeettii kallattii irra hiriire hundumaatti dandeettii barbaachisu horachuu jechuudha. Professional development yookaan gaazexeessitooti keenya kallattii ogummaa keessanitti guddachuuf ammoo waan lama hin irraanfatina. Tokko career development. Dandeettiiwwan beekumsoota toora irra jirtan irratti isin barbaachisu yeroo hundumaa barataa adeemaa. Eebbifamneerraa, sertifikeetii fudhanneerraa, diploomaa fudhanneerraa, digirii fudhanneerraa, maastersii fudhanneerraa, PhD hojjenneerra jennee yoo rafne dhalooti dhufee nu darbaa. Kastamariin keenya yookaan immoo oodiyensiin keenya nu darbaa gatamaa adeemna. Keessumaatii bara citizen journalismii kana keessatti bara eenyuyyuu waan fedhe gad ba'ee dubbachuu danda'u yookaan immoo waan qubna gara qabus tira waan qabus waan dubbachuu danda'u keessatti qulqullinni ergaa keenya akkaataan itti dhiyeessinu baay'ee jabaa hin ta'u taanaan booddeetti hafnaa teenyee matuma boonyuutu barri keenya darbaa jechuudha. Inni itti aanu personal development qabaachuu qabna. Ogummaa nuuf kenname kallattii kamiinuu itti guddachuu fi personal development. Personal development jechuun isin amma akka jirtanitti ilaalchi keessan, qaamni keessan, sammuun keessan, namummaan keessan kan wayye ta'uu danda'utu irra jira. Dhiyoodhuma kana waan ta'e keessaa baasee dubbachuu waan nan barbaachifne kallattii baranne qofarra baay'ee beekne career developmentiidhaan baay'ee guddanne personal developmentiin keenya booddeetti hafataanaan iddoo guddaatti nu salphisa. Kanaaf kallattii qabanne kallattii ogummaatti keessumaatii yeroo itti sabi keenya warra dhugaa dubbatu warra dhugaa barbaadu hedduu barbaade kana keessatti ogummaatti guddachuuf tokko ofii keessanii guddadhaa ilaalchatti beekumsatti guddadhaa lama dandeettiiwwan ogummaan gaazexeessummaa gaafatu horachuutti guddadhaan jedha. Xumurarratti warri buleeyyiin dargaggoota kana kallattii dandeenyuun hagargaarru wal bira jirraa jabaadhaa Dream wiirtuu leenjii gaazexeessummaa jalqabaa Oromooti. Waan dhugaa jedhanii beekaa afaan dubbachaa jiranitti waan tokkoon dabaluu barbaada. Yes, ogummaa keenyaan dhugaadhaaf aantummaa qabaanna. Garuu ammoo saba keessaa dhalanne, biyya keessatti dhalanne, keessatti guddanne saba tajaajiluu qabna. Gaazexeessaan afaan Oromootiin tajaajilu baay'eensaa saba Oromoo tajaajila. Kanaaf saba kana dhahannaa onneesaa beekuun, madaasaa beekuun, waan madaasaa qorsu beekuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Yoo akkas ta'e jaallatamuunis qaama furmaataa ta'uunis salphaanatti fakkaata. Isan irraanfatinaa amma sirra deebi'een baga gammaddan jedhaa. Baga gammaddanii fayyaa ta'a.